fudhatanii deeman sadimmaa hanga si gaafa de gaafa lubbuu kee abaasa namni haga wajjin deeme haga dhumaa wajjin deeme jedha macaan qulqulluu ishi gaafii na gaafattu dhiisi gaafii karaa kan keeti miti holloon sijammar saraa sa'aatii keeti miti na gaafachuu fedha mirga qabu holloon ishi xumureera gaafii si gaafadhu kadhumaa macaan qulqulluu keessatti raajii yookaan mootu ergamaa ati beektu jechuudha. Ka macaan qulqulluu dhiisi ka ati beektu kaanii fi rabbi tokko jedhe yookaan namoota an jireenya kenne jedhe beeku jira. Irra deebi'ime. Raajii ati beektu keessaa macaan qulqulluu quraana keessaa ta'uti. Quraana keessaa tokko kaanii fi rabbi yookaan abbaan tokko jedhe yookaan mootu jireenya natu kenna jedhe yookiin mootu natti amanaa ka jedhe jira. Hayya quraana keessatti ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam rabbiin anattis ergama rabbitti amanaa jedhee dubbatee jira. Kana jechuun nabi Muhammaditti amanaa anattis amanaa jedhee rabbiin dubbatee jira. Waa'ee jireenya kennuu kan jedhu wait. Gaafii kenna dhaggeeffattee miti? Dhaggeeffadhee si deemaa jira. Kana manaa jedhees jira ittiin naa ibsitu. Kan immoo jireenya kennuu jira ka jette Iyyesuus ofii isaa iyyuu jireenya fudhate waan ta'eef jireenya fudhate daabboo fudhate namaa qunxurtee kennuuni ofii kennite ofii qabaattee kennite son taane waan si kenname kennite jechuudha. Waan keessaa ta'u gaafii gaafa dhiqoo kana deebise. Gaafii asii gaafa dhiqoo. Dhaggeeffadhu. Rakkina wayii kasirraa argaa faraan. Yeroo namni dubbatu humnaan pireeshar nama godhuu barbaada. Yeroo garuu namni si jala dhaggeeffatu kan biluuf gochuun barbaadu gadhuuf deebisii gaafii kana dhaggeeffadhu. Mucisiin jedhaaru raajiin yookaan ergamaan ati beektu kaanii fi abbaan yookaan anii fi waadhi tokko jedhe afaan ofiitiin yookiin mootu kan ani jireenya kenna ani jedhe yoo jiraate kanneen lama natti mi gaafii uumaa ka sadaffaatti darbee xumura gaafii kiyya. Baay'ee inni jireenya kenne naan jettu Yesuus ofii isaa jireenya fudhanne Yesuus jireenya kenne jechuun isuma barsiisu jireenya jedhama malee jannata kenne jechuudha miti jireenya kennu jechuun barsiisa. Wait mata duree kana qabnaa miti ani gadillee waan naan mariin kenna lammaffaa mata duree kana na fakkaata. Rakkoon tokko jiru marii kan hin beeku waan ati marii maal akka ta'e hin beeku yoo jiraate rakkoon qabu ta'uuf naan marii lammaffaa hin beeku maal gaafii lama naan dhiyeessineet yoom marii moo marii natti naa dhiyeessi keessaa marii lammaffaa maal jedha marii itti ufna rakkoon hin jiru marii jiraannaan san dhiyeessi marii rakkoon hin jiru hangaruu amma siif hin deebisa akkan jedhe jireenya Yesuus Kiristoos ofii isaa fudhatee waan kennuudhaati jireenya kenne jechuun Yesuus Kiristoos barsiisa ni barsiisee namni isa jala hordofee deeme jireenya argata jechuudha malee Yesuus Kiristoos akkasumatti lafa hammaaree jireenya namaa kenna jechuudha miti innuu waaqarraa fudhatee siin jedhan. Aniif inni tokko ka jedhe jiraare aniif abbaan tokko ka jedhe jira aniif waadni tokko ka jedhe jira. Ay sana Yohaannis bakka biraatti dogongore malee abbaan na caala jedhee Yohaannis 4:28 irratti dubbateera. Kanaaf aniif abbaan tokko ka jedhe ka biraan jiru jechuudha. Kiristoos garuu aniif abbaan aniif macaafate araarsa dhugotu jarru waliin galle iddoo biraatti Yesuus na irra caala abbaan jedheera tokkotti immoo abbaa fani tokko jedhee kamiin sirraa fudhadha lachuu fudhadhu akkas taanaan saniifu macaafa araarsi kayti gootu na gaafa jarri tokko walii galan kan hayyeettuu fi gaafii walii galatti Yesuusin macaafa qulqulluu keessa jiruu fi ka quraana keessa jiru garagaraa Yesuusi garagaraati ka dhufame olii harkifamaaru isa akkasin na qabadha kadhuma NIV isa jette san irratti amma ragaa nama mul'isisa isaa qaanni baasu sana eegaa daqiiqaa sadhaabaa fi rakkina qabu baas NIV irratti NIV sagalichi the word was God mu maal jette barreessee ture asitti echi itti fufime the God is word jedha the God is word yes ayyee qoy viidiyoo garagashfa NIV irra baas ayyee Bible Hub NIV sin jedheera NIT sin jedha IV jedhe silas sirreessera NIT sin jedhe Bible Hub ta'u argitee ta'a rakkina qabu Bible Hub walumaa barreessaniirani ayyee Bible Hub keessatti NIT keessatti maal jedha NIT maal inni NIT moo seenite keessa maalika isa sastaayin si barsiisa maal inni NIV dha kanan beeku aki qoradhu kama waan inni daqiiqaa lakkoofsisaa bakka adumatu rakkina qabu waa'ee macaafa naan jenne isa moo dhaqite ofii keetti xaxxanii kana maal gaafattare nan barsiisu naan jenne waa'ee macaafa nama gaafa dhujettetta waan taateef NIT'n maal akka ta'e dhaqiti qoradhu gaafadhu malee naannan gaafatin ani gaafadha gaafatte dura si deebisa hayyee maal jedha asirraa isinii dubbisuu akka barbaadan in arki in hoo jedhe logos kyaa hoo logos an prostun tion kyaa tios in hoo logos jedhe maal jechuudha jennaani
Maal jechuudha jennaan in the beginning was the word and the word was with God jedhe. Jalqaba sagalee ture ammallee sagaleen immoo with God dhageeffadhaa qofa. With God hin jedhu jette qara. Amma immoo with God jedha. Ganaadha. Hin jedhu hin jenne ani hin jenne dogongoriin hin jenne fiddee viidiyoon agarsiisuu dandeessa. Maal jedhe word and the word jedhe durarratti sagalee jira jedhe sagalee fi sagaleen jedhe amma sagalee fi sagaleen was with God jedhe was with God sagaleen eenyu faana waaqayyo waliin jiraa jedhe and God was the word jedhe ilaal sagaleenis waaqayyo ture kan isin jettan inni immoo maal jedhe God was the word jedhe waaqayyo iyyuu sagaleedha jedhe shuutu iskiriinii godhadhu galitti dubbisi nan dogongore moosifeet na deebi'aram galatoon sumur bakka ayye adeebis ayye yeah anillee kasin jedhaaru the word was God with God and there was God lachuu dhageeffadhu with God illee dubbifteetta was God illee dubbifteetta with God and there was God jecha kan lachuu dhagabadhu waliin ture inni nuu waaqayyoodha period tumurameera tumuradheera daqiiqaa kiyya tumurameera sagaleen waaqayyo ture jettee sagaleen waaqayyo ture jettarri sagaleen waaqayyo ture jette hold on this with God and there was God lachuu fayyada jechuudha lachuu he was with God he was God Gaafiin koo kanaa miti. Gaafiin koo kanaa miti kan walfan miti. Waaqayyo iyyuu sagalee ture jedha. The word was God jette mun jenne. The God was word jette mun jenne. The God was word jette mun jenne. Dhumarratti akka jedha. God was the word. No, God was word jedha. Jette miti. God was word jette miti. Laal God was word. Word was God. Garaagarummaa ni jiru maali? The word was God. Garaagarummaa guddaa qaba. Sagalichi waaqayyo sagaleedha jechuun maal jechuudha garaagarummaa isaa? Sitti moo garaagarummaa isaa sagalichi waaqayyoodha. Sitti maqaa qoy sagalichi waaqayyo sagaleen waaqayyo ture jechuun sagaleen jalqaba ture iyyuu sagaleen humti sunuu waaqayyo jechuuf Yesuus Kiristoos waaqa gochuuf deemtani. Garuu asitti sagaleen jalqaba ture sagaleen sunuu waaqayyo waliin ture jedhe. Sagaleen sun moosa kam jenna waaqayyo iyyuu sagalee ture. Kana waaqayyo sagalee erga tureeti sagaleen isaa waaqayyo keessa jira sinumaayyuu. Waa'ee sagalee waaqayyo dubbataa jira malee waa'ee Yesuusiin dubbataa jiru sin jechuu barbaade asitti. Tole bakka xumureera galatoomii marii bareedaa goonee fi yeroo gaarii qabaadhu akka gaarii tufne kutaa lammaffaallee waliin mari'annee itti fufna. Wanti guddaan daqiiqaa tokkotti qabu keessatti dubbadha balleessuu illee dandeetta rakkina qabu marii lammaffaallee itti fufna marii kanarraa namoonni hundinuu wanti barachuu qabdanii tarii nu ariifannee yeroo kenna fixuu waliif fayyadamne ta'uu danda'a jechuun ariifannee fayyadamne ta'uu danda'a. Namoonni as jala jirtan immootu waan kanniin ragaadhaan qabataa bifa barreeffamaatiin baay'iftanii akka dubbiftan. Anamma dhimmi kiyya Farahaan mo'achuu miti Farahaan illee na mo'achuu miti. Garuu jidduu kana yoo dubbii wayii dabarsinee namni waa fayyadame jechuuf. Kanaaf akkasi fudhadhaa mari'adhaa an akkas godha akkas hin godhu kun immoo namni dhageeffannee adda baasaa waan jettu daqiiqaa tokko lama sii kennee daqiiqaa tokkotti dubbadhuuti achiin mana keenya deebinee waa jennee xumurraa sa'aatii afurii wadhakkaa ta'eera na biratti daddafee deemu qaba waan ta'eef. Galatoomii duraan dursatti waliin mari'achuun haalaan waliin dubbachuun dingatallee walitti wacamus maal jedhamusi haala gaarii ta'een mari'atanii warratti xumuru waan nama gammachiisudha. Walumaa galatti warra obboleeyyaa kiyyaa jala jiraniif waa dabarsu kan musliimaas kan kiristaanaas wanti nu asirratti dhaabbannee dubbannuu fi namni waan dubbannu irraati waa akka baratuufi. Itti aansuun wanni nu marii kanatti dhufnee fi lubbuun badaa jirtu gara lubbuu hin badiin haa deebitu jenneeti. Saniifuu akkuma dhagaa turtan immoo waa Yesuus Kiristoos nama ta'uusaa arragaaggatneeti ba'u jirra. Egaa Yesuus Kiristoos nama malee waaqa miti. Kanaafuu hundi keessanuu karaa dhugaa gara waaqayyoo. Argite wrong conclusion. Anka jedhe feer godhee kaa'e. No dhaggeeffadhamu. Kun amma ati bifa maaliin geettan? An bifa feer ta'een kaa'e kana mormii deebisaa ta'an. Ani waaqummaa qaba siin jedhee xumureen. Waaqummaa abbaa qaba. An akkas jedhe jedhi kaa. An akkas jedhi malee akkas jennee xumurreen jedhin. Ana tokkotti. Ba'aa jedhaa jira bara namni sikkoo Yesuus Kiristoos nama malee waaqa kan taane sin agarsiisee ba'aa jira deem kan dhimma koo hasaara malee kan kiyaasaa jiru ammas. Mari'annee jedhi dogongora mariiti ka godhaatu.
Mari anne gaafa jennu ati nama jettee mari'at ana muwaaqa jedhe kana murtee ka fudhatu abba maaf feerin taatu feer presentation Marii Marian irratti maal jechaa jira? Marii Marian irratti nama ta'uusaa ilalaan ibseen bahaa jira jechaa jira uummataan. na birat maal na ibsite teetiif hin beektu ala akka kiyyatti hin beektu ati akka ana dubbattee tan hay Maal gochaa dhuftee marii ergan beekne maannaa marii. na dhaggeeffadhu gaal na dhaggeeffadhan yaada kan kee ergan beekne maannaa mari'achuu dhufte. wanti si mari'achuu dhufee fi namoota baay'ee dogongorsiisaattu jira waan ta'eef namoota baay'ee dogongorsiisaattu mari'atamu kaa xibbeesso kun loojikii iyyuu hin deemu nama hin beekne wajjiniin hin mari'atamu nama hin beekne wajjiniin hin barsiisama malee dhaqee mana baratte kootu baradhu farhaan jedhamee barsiisa malee nama hin beekne wajjiniin qixxee ta'anii hin mari'atamu si galee kun waan mal na dhaggeeffadhu si galee dogon maaf ammatiin maaf akkana goota amma faraan maalu maaf akkana anifati nagaa waliin mari'anne waliin mari'anne situn beektu natu beekaa ofin jechaa jirta otoo beektaa waaqayyoyyuu sagalee argitu ture faraan awwaay beekumsa dubbadheeraan galatoomaa atillee galatoomisiin jedhetu mure malee awwaay garee kanaa dubbadheeraan ani immoo waan hin maal jette waan hin qabu naasee ani immoo waa'ee kiristoo faraan ila hin danda'u bilis na ila irra walii gallee nama ta'uusaa irra walii gallee jettee baraka annama ta'uu irra walii galee nama jechaara siin hin jedhema anti beesa waa'ee nama ta'uusaa dubbadhee jedhika waa'ee nama ta'uusaa dubbadhee inni waa'ee dhaggeeffataa jiruuni waa'ee Yesuus Kiristoos nama ta'uusaa ergamaa ta'uusaa walii gallee isin ibseen bahaa jiraachaa ni jira waa malee beesa wajjin walii gallee jechaa jiru ani akkas dubbadhu ani yoo maqaa kee dheetti boosoo baana walii gallee jedhe banagiraachi laatu wanti beesoo baana jette beesoon Yesuus Kiristoos nama ta'uusaa nama fudhatta ani garuu xibboosoon jenne ani waan barsiise keessatti Yesuus Kiristoos nama ta'uusaa ergamaa ta'uusaa isinitti mee isinitti agarsiise deeme kanaafuu Yesuus Kiristoos namadha waaqa miti gara waaqayyoos tokkichaa isa rabbiin subhaanahu wa ta'ala dhugaadhaan kan gabbaramu dhaalika bi'anna Allahu wal haq dhugaadhaan Allah inni dhugaa isa kan jedhe Quraana keessatti dubbate gara Allah isa dhugaa sanatti koota isiniin jechuudha barbaada galatooma tolchina waliin gootanii fi hangama kiyyaan xumureera yoo si mufachiise dingata dhaggeeffattoota illee dabalee yoo mufachiise dhiifama siin jechuu barbaada wanti walirraa barachuu malee wal mufachiisuudhaaf asii dhufne thank you eebbifame fayyaa ta'e nagaa ture illee ayyee ulfaadhu fayyaa ta'esh ayyee ayyee mana cufnee dhufne ustaazes ayyee